Abubakar Siddiq in 2024. I am honored to be standing in front of you and telling you my speech standing. And I'm proud teachers of Markaz Abubakar Siddiq students. Regardless of our past, we should never forget that we are the fruit of Markaz Abubakar Siddiq. Today, I could think of no better way to begin my speech than to express my deepest appreciations and gratitude for those who supported us and guided us throughout our journey this far. And I thank you, our guests in Ijtima'ul Markaz and all Markaz data included in our Markaz that and also and everybody who within us in the Zoom who have come to our conference of graduations of our students, graduation of the Quran. I would like to thank our VIP and all scholars for being there for us, for showing us love and support. Most of all, thank you for believing in us. Without you, we wouldn't be happy today. At the end, I would like to educate the knowledge. Changing the world starts from changing yourself. Think globally, act locally. What is the better way to act locally? Means, in my opinion, by helping each other understand the value of education, you have made an enormous contribution to the world. Nelson Mandela, one of the greatest leaders over time, once said that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. I tell you right, you are the best. Appreciate what you have before it turns into what you had. I would like to conclude my speech with my word on congratulations that some may think of graduation as an opportunity for a job and others may think of it as a part of their study. Rest may think of getting approved by the society, but I think of graduation as a complete package of internal and external change in the lab. All the hard work, or you wouldn't be standing here today. Thank you, and once again, congratulations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barattootaa fi ustaazonni akkasuma gartee warri gamtaadhaa warri dhuunfan affeerree sagantaatiin kabajanii dhuftan ammallee anaa dhufuu isinin jenna. Akkasuma barattoonni markaza Abubakar Siddiq hundummaan keessanuu baga gammaddan baga gamman baga rabbiin guyyaa eebbaa barattoota huruufaa guyyaa eebba keessaniitiin isin ga'e isinin jenna. Akkasuma ammallee gaa nama Qur'aana fi kitaaba garaagaraa xumuree eebbifamu rabbii isin haa godhu. Eebbifamee gartee nama hin abaaramne nama gartee eebbifamee booda hin abaaramne rabbi sinaa taasisu eebba ishii booda abaarsi jirre rabbi sinaa godhu isin jenna. Akkasumas kabajamtootaa fi jaalatamtoonni keessummoota keenyaa kan dhiira fi dubartii kan fagoo kan dhiyoo ulamaa'onni keenya akkasumas ustaazotaa fi barattoonni isaanii akkasuma gareen gamtaa keenyaa hundummaan keessanuu baga gara sagantaa eebba barattoota markaza Abubakar Siddiq huruufa sagantaa marsaa lammaffatti nagaan nuuf dhuftanii isinin jenna. Anaa dhufuu yooyyaa ashamaa arribuu nooraa isinin jenna. Taphadhaa nyaadhaa dhugaa bashannanaa raahessaa booharaadhaa isinin jenna gaa. Markazni Abubakar Siddiq akkuma beekamu akkuma markazoota kamiituu markazoota onlaayinaa inninis gaa kan hundeeffame guyyaa 16 baatii 3 barsinaa ta'e akka hafuuf inshaallah rabbii keenyarraa abdii abdannaa. Akkasuma gaa markazi damee beekumsa islaamaa hunda hammate akka ta'us rabbii keenyarraa abdii guddaa barbaanna. Ammaaf gosoota barnoota muraasa qaraasaa jira. Huruufa Quraana, shuruuxa usuula aqiidaa fi akkasuma siiraata jiru wantoota kana qaraasisaa kan jiru ta'a. Gabaabina waa'ee markaza hanganii hunjeen gaa kallattumaan sagantaa tiyya sitti muradhee gara Ustaaz Abdulbaasitti isin deebisa. Anaa dhufuu baga nagaan nu dhuftanii arhibuu nooraa isinin jenna insha Allahu ta'ala gaa sagantaa wal duraa duuban akkuma itti jirti ulamaa'ee gurguddoon nu keessa jira nama jajjabaa jira insha Allah sagantaan teenya oowwitee akka itti deemtu rabbii keenyarra abdannaa sagantaalee aananii dhufanii wajjin turtii gaarii. Allahu akbar.